Kenyatu cala, ekam sadinota, irregufta lala, illa chaharein wagayon puma kupisaru buto. Yaa namaa amani malee hin sodaatin. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 50. Nu kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiisee Waaqa abbootii keenyaaf galanni haa ta'u. Ameen. God
taala beekamsa diinota irree gooftaa laalaan ilaalcha harreen waaqayyoon kumaa guddisaa rukutuu. Yeroo dhumaaf malee injifannoon keenya bakkeetti hundeessoo guddaa dhaabban keenya Gooliyaad hedduu utaalos adda rukutaa iyyasoo. Yaa namaa amani malee hin sodaatiin. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 50. Nu kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiisee Waaqa abbootii keenyaaf galanni haa ta'u. Ameen. Dajjaamaay kabbada buzunesh biyya kana balaa isaaniitiin uggaashan biyyi kun gubate gaafa uggaashan fixu isaan boodarraa biyya kana ulataa isaanii baasu malee hin deemu jedhaniit asitti biyya kana arabdoota fidanii dhakaa kana xarabsiisanii ofiifis daggalaa ba'anii taabotas baasanii kunoo naannoo achaan kanatti bootan tokko hin jira achitti ijaarsisanii mana xiqqaa achi ol ka'anii ofii asitti kana ijaarsisanii addaraasha guddaa immoo kunoo isa gamaa kunoo bakka mandara kana keessattis ijaaranii saratanyoon achi taa'anii waggaa sadiitti ijaaramee dhufe. Arabdoonni waggaa 3 as taa'anii ijaaranii fixanii ji'a Ginbootii keessa Ginbootii bultii tokkotti sangoota 12 qalanii eebbisiisanii marraqanii biyya kana deemanii isaan Sidaamuu bu'u. Egasii deddeebi'anii laalatii turanii garuu akka biyyaatitti maanguddoon biyyaattis hin jiraa turanii sirriitti maanguddoonni hin jiru. Baddaadhaa hin dhufu biyya kana hin jiru garanaa hin jiru oboof garasuu dhaba biyyi kun. Oboof garasuudhaan adaraa ulataa keessan isin baasitan deeme akkan balleessine eeggadhaadhanii kennanii fi amma kaayagasanii qabee amma ammaatitti sirna dargii wajjiniin nagaan tureet dargii keessaa qabee qannasaa deeme. Bulchiisonni gandaa homtuu nullaal. Egaa yaadikseeni kanaas homtuu as garagaree ilaalee qeesonni arbanyoonni isaanii wajjin dhufan sun hundumtuu dhumanii amma kunoo adiyyoo tafee daaqoniin hoggaasan jiru dulloome amma qeesii ta'ee kunoo dadhabee manatti tafee abbaa girmaa fa'a. Qeesonni kun hin deeman. Dabtaraan meeqaan biyya kana turan hin deeman. Amma adiyyoo taftee
kunoo jajjabeenya libaasii daaqonni nu qeesiin dhufanii raawwatanii asitti agalaggalaa jiru amma. Eshi onyuun sa'aatii sana jechuudha yeroo biyyi kun gubachaa ture sananii namichi yookaan immoo Dajjaamaa Kabbadaa hoggaa hojjechaa ture jechuudha. Isaan kan dheeffanii dhufe nutti ibsaadha. Ani seenaa taabota kanaa akka tan dhaga'e durii gizee Jaanoo Ila Sillaasee ta'anii achitti yeroo Jaanoo Ila Sillaasee mootummaa hin qabatin gizee Xaaliyaanii biyyi kun amantaasaa taabota hin qabu. Taabota hin qabu amantaa isaanii ortodoksii miti akkanumatti jiru. Amma Dajjaamaa Kabbadaan shaffadanii odoo deemanuu taabota tana maaramii Kabbadaa kan jedhamtu tana Muxxee Roobii kan jedhamu karaa laga Roobii karaa Shinoo dhaqanii xoorinatiidhaan beetikiristaanii seenanii abbaa kiyya Maammiree Shawul kan jedhamu qissinnaadhaan odoo achitti hojjechaa jiru bani jedhaniini taabota tana achii booji'anii fudhatanii raawwatanii gara waashaatti deeman. Gara waashaatti deemanii odoo naannaanuu biyya kana dhufanii raawwatanii waashaa keessa akka waggaa tokko taa'anii yeroo xiyyitiin Xaaliyaan itti tokka'u akka rukunillee taabota tana baatanii raawwatanii too kaashafsiisatii dhufanii ejersa guutuu kan jedhamu gooroo kanatti ejersa guutuu kan jedhamu luka kana madaanii xiyyitiin Dajjaamaa Kabbadaa luka kana rukutee madaanii seenaa isaanii hin jira. Abbaa kiyya Maammiree Shawul kan jedhu qabatee taabota tana biyya kanatti qubatan. Biyya kanatti qubatanii raawwatanii asumaan taabonni tuni biyya kana kiristaana ka'a taatu jedhanii raawwatanii gaalan muka kana fe'anii sarratanyaa uraagee biyya ormaati itti qaxaranii raawwatanii akkanatti humna akkanaatiin kana ijaarsisan. Eegasanii biyyi kun akka daa'ima xinnootti maanguddoonni isaanii jaarsi isaanii itti ba'ee kiristinnaa ka'ee ሃይማኖት ኦርቶዶክስ kana qabatanii turan. Kanumaan odoo jiranuu taabonni kun jijjiguudhaaf ka'ee raawwatee yeroo inni tanaa ga'u dargiin odoon seenin dura ashaa fe'anii raawwatanii asaaddasuudhaaf ashaa simmintoodhaan ashaa fe'anii as keessa jira ashaan isaan fe'an beetikiristaanii kana keessa jira yeroo sana asaaddasuudhaaf simmintoodhaan yeroo deeman dargiin dhufee amma dargii gananii shaffadanii raawwatanii too gara caakkaa gara waashaa deeman. Yeroo dhuma san bakka akkan ijaarre gazzamni isaan baasanillee obboleettii isaanii Burtukaan kan jedhamtu harka ol kaawwamee gazzamni sun mucaan isaanii fudhatee raawwatee biyya Ameerikaatti galeera mucaan Burtukaan sun. Kanaaf taabota tana bakka wadumaa hin asaadanedhaniinu irraa taaggolanii shaffadanii dargiin isaan dargii gananii shaffadanii dargiin hinduu harka dargiitti hidhanii raawwatanii harka isaaniitti of ajjeesan. Eegas amma ammaatitti ijoollee isaaniitillee har'umatanillee seenaa taabota isaanii akkamitti maanguddoon biyya saniin jiru taabota taneen asaaddasneedhaan raawwatanii ijoollee isaanii ammallee nu gaafachaatii jiru. Kanaaf nama ijoollee isaaniitiin walitti nu fidu dhabnee raawwannee nama wal nu quunnamsiisu dhabnee raawwannee taabonni kun amma ammaatti dadhabbii irra ga'ee. Ammas yoo ta'e humna namaatii fi yeroodhuma kana bakka biyyi kun amantaan isaa baay'ee babal'atee jiru iyyuu amantaan isaa xiqqaatee raawwatee amantaan babal'atee beetikiristaanii kun biyya lakkuu danda'e. Ammas ijoollee isaaniitiin akka wal agarree raawwannee too taabonni Dajjaamaa Kabbadaa tuni seenaa abbootii keenya hin qabne jedhanii ijoolleen dhaadhannoo jabaa akka qaban yeroodhuma darbe kanallee seenaa isaanii ergaan isaanii nu dhaqqabaatii jiru. Ammas gara fuulduraatti akka wal agarree akkan wasaaddafamuudha bakka seenaa isaanii kanan beekaa. Seenaan barreeffamni kun yeroo san dhagaarratti barreeffame yoo taarikii maaramii tanaati. Masqaliin kun dhagaa kanarratti yeroo san barreeffame yoo taarikiin kun. Kanaaf kun amma qirtsee yoo taarikii